Duga basa isa dagatame suka basa Waaqayyoon dhugaadha duga basa isa dagatame lafa kaasa Waaqayyoon dhugaadha duga basa isa dagatame suka basa. Kan ilaalaa jirtaniif kan dhagaa jirtan hundumaaf ayyaanni faraarri Waaqayyoo isiniif baay'atu. Attam jirtu nagaa keessanii. Ani hojjetaa wangeelaa Malaakoo Laanaan jedhama. Hundumaa dura Waaqayyoof galata dhiyeessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa yeroo kanaan nu ga'e. Isiniin anaanis isa nu eegisanittis bara irratti bara dabalee umurii irratti umurii dabalee isa nu jiraachiseef galanna ta'u. Amma wanta achi as ba'ee fi waa isinitti himuuf jedheetan. Innis immoo inni kitaaba tokko barreessee fixeenii qopheessee jira. Sanbata dhufu waldaa Oromoo Hayyuu irratti ni eebbifama. Kitaabni kuni mata dureen isaa jireenya duukaa buutuu Kiristoos jedha. Kitaaba kananii waggaa 30 duran barreesse. Kitaaba kana irraa barsiisaan ture iddoo garagaraatti sagalee Waaqayyoo kana itti kooti. Sagaleen kun guddaadha. Baay'ee dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Hunda isaa garuu barsiisee jechuu koo miti. Baay'ee dubbii guddaa keessa jira. Kanaafi kana duwwaa yommuu sun ta'in umuriidhaan ammanii gara dullumaatti hin deeman fakkaata. Kanaafi dhalootiin darbaa dhaloonni mu darbu ergaa Waaqayyo mul'atanuu kenne warruma bara jirru kan duwwaa sooruutu ta'in dhaloota dhufuuf waa qusannee darbuun hin ta'a. Kanaafanii dhalooti booddee jiru immoo ergaa nu keessa jiru kan akka argatuufanii kitaaba kana barreesse. Kitaaba kana amma egaa eebbiseetanii sabaa kootiif dhiyeessuuf jedha. Kanaaf guyyaa sanatti innaa fedha Waaqayyoo ta'e kiristaanonni marri naannoo kana kan jiraattan hundumtuu obboloonni koo kiristaanota kan hin ta'inis firoonni koo kan na beektanis taatanii kan nan beekne irratti argamtanii kitaaba kana akka naaf eebbisiiftanii fi affeerraa cimaa isaa isiniif taasiseera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waamichi ulfinaa oollaan salphina jedhan waamicha koon oolinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Duga basa isa dagatame suka basa Waaqayyoon dhugaadha duga basa isa dagatame lafa kaasa Waaqayyoon dhugaadha duga basa isa dagatame